Hayyee hordoftoota keenya kun Finfinnee News Network jedha. Har'a koree qindeessituu tumsa ABO keessaa keessummoota lama qabadhee dhiyaadheera. Gaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Akkam jirtu? Akkam jirta Dr. Daniel? Nagaa galata Rabbii. Egaan har'a sagantaa tumsa ABO irratti mari'achuudhaa fi hawaasa keenyas waa'ee tumsa kanaa beeksisuudhaaf akkaataa isaanitti hirmaatan ergaa dabarsuudhaa fi sagantaa kana qabanne Profeesar Iddoosaa Ejjetaadhaa fi Adde Zannabech Salgan qabadhee dhiyaadheen jira. Adde Zannabech seenaatti jiru. Egaan turtiin keessan waliin haa ta'u. Mee egaan Profeesar Iddoosaa akkam jirtu waan siyaana Oromiyaa keessatti deemaa jiru, addunyaa keessattis deemaa jiru akkamiin ilaaltanii qabsoon Oromoo maalirra jira, maaltu deemaa jira, mee waan hubattan irraatii hawaasa keenyaaf haga tokko yoo nuuf qooddanii fi jalqaba irratti isin affeera. Profeesar Iddoosaa keessan tinaafufa. Hayyee ulfaadhu Dr. Daniel sagantaa kana nuu qopheessitee ergaa kana uummata keenya biraan akka geenyuuf carraa nuu kennuu keetii ulfaadhu. Finfinnee Neetwoorkiin isaa galatoomu jechuurraan jalqabaa. Egaa akkuma ati jettee yeroon kun yeroo infoormeeshiniiti. Namni hunduu odeeffannoo kana guyyaa guyyaan duukaa bu'aa. Haala biyyi keenya keessa jiru, Oromoonis keessa jiru yoo ilaalle immoo nagaatu hin jiru yoo jenne gabaabaadhumatti waan hunda ibsuu danda'a. Bakka nagaan hin jirre waan biraa guddinni hin jiru, gammachuun hin jiru. Kanaaf Oromiyaa keessa rakkoo namni uumee fi rakkoo immoo karaa uumaatiin dhufeetu jira. Amma uummanni Oromoo bal'aatti beelaan rakkachaa jira. Gara Booranarraa, Gujiirraa, Arsii keessaa, Baalee akkanatti egaa roobni dhabamee uummanni keenyi waggaa dheeraadhaaf kan horsiifatee of harkaa qabu. Galii madda jireenya isaa kan ta'e horiin isaa jalaa dhumaa jira. Amma immoo darbeetti ijoollee fi dubartoonni beela kanaan baay'ee miidhamaa jiru. Addunyaanis immoo hunduu goluma gola isaa ilaala. Waan Oromoo kana baay'ee namni irraa dubbatus hin jiru. Mootummaan Itoophiyaas immoo waa'ee Oromoo kana dhufaa darbaadhaan akka addunyaan hin beekne akka ofii isaanis uummanni biraa hin beekne dhiibbaa godhaniif rakkoon kun illee miidiyaa Itoophiyaa irratti hin himamuun dubbatamu. Rakkoo akkanaa keessa jira. Kun egaa karaa uumaatiin kan dhufe dhagaa. Beelli garuu inuma jira. Addunyaan kun karaa uumaatiin yoo jennu roobni dhabamuudha. Roobni dhabamuun dirqama beelaa fi dhumaatii horii, dhumaatii namaa fiduun irra hin jiru. Otoo mootummaa gaariin jiraatee kunoo akkuma amma arginu kana biyya addunyaa Middle East kana olaalle lafa qonnaan qabanii garuu uummanni isaanii beela'ee dhumuun agarru. Maaliif iddoo midhaan margurraa dafanii yeroodhaan bitanii waggaa 5 waggaa 10 ol kaawwataniitti uummanni isaanii hin beela'u. Garuu uummanni keenya waggaa tokko yoo bokkaan irraa caame kan isatti dhufu beelaa fi du'aatiidha. Kuni maal agarsiisaa? Uummanni kun uummata abbaa hin qabne, mootummaa hin qabne ta'uusaa of ta'ee jiraachuu dhabuusaa irraa kan ka'e lafa waaqni eebbisee kennee fi lafa qaljii lafa magariistuu kanallee irraa oomishee bishaan Oromiyaa keessa abbeenyaan dabalatee keessa darbee biyya biraa misoomsu uummanni keenya immoo sanumallee jallifatee waa ittiin oomishachuu guddifachuu dadhabee akkanaan rakkachaa jira. Kunis egaa bokkaan yookaan uumaan akka rakkootti himamu malee
kuni dadhabinuma mootummaarraa dadhabinuma namni godhurraa kan dhufe jechaadha. Rakkoon inni lammataa waa'ee nagaati. Waa'ee nagaati Oromoon nagaa argachaa hin jiru. Siraatii mootummaa na barbaachise nagaadhaaf. Uumaadhuma isaarraa seenaa akkatti biyyi tokko mootummaa uummatirraa yoo laallu inni jabaan isa dadhabaarraa inni humna qabu isa humna qabnirraa kan saamneef akka nagaan dhowwneef sana tiksuudhumaaf calqabumattuu seenaa mootummaa akkatti uumame yoo laallu. Garuu waan keenya garagalchoo mootummaatu nagaa uummata dhowwaa jira. Kanaaf siyaasaaf jecha aangoo nama murtaa'eef jecha uummata kana nagaa dhowwanii yoo naan deeggartan malee namni na dura dhaabbata diina gooti jechuudhaan uummata keenya kunoo Horroo Guduruu keessa muruudhaa namni kuma 20 kuma 30 lakkaa'amu qe'eessaarraa buqqa'ee sababii waraana diinaatiin qe'eessaa gadhiisee akkanatti rakkachaa jira. Karaa biraatiin immoo mootummaa mataa isaatii waraana bilisummaa Oromoo ofii isaanii shanee jedhanii waaman kana isa deeggaraa jirtu isaaf dahoo ta'aa jirtu jechuudhaan aanaa hunda keessa mootummaan akka dhaqee uummata qabeetidhaa ajjeesaa karaa adda addaatiin dararaa hamaa irra geessisaa jira. Uummanni nagaa hin qabu. Kanaaf wanti guddaan nagaadha. Oromoon waanuma hunda dura nagaadha. Amma walitti dhufnu kan nagaa ooltee nagaa bultee waliin jenna. Horiin nagaa, biyyi nagaa jedhee Oromoon nagaa wal gaafata. Kanaaf nagaa jechuun jireenyadha. Nagaa jechuun gammachuudha. Nagaa jechuun addunyaa kana. Egaa wanta guddaatu dhabamee jechaadha. Yoo nagaan dhabame wanti hafu hin jiru jechaadha. Kanaaf nagaan hin jiru yaada jedhumaan xumureera gaarii. Galatooma bal'inaan waan Oromiyaa keessaa yeroo ammaa kanatti deemaa jiru waan nuuf ibsitanii fi galatoomaan isiniin jira. Aadde Zannabeechi amma isinittan darbaa. Oromiyaa keessatti wantoonni deemaa jiran keessaati rakkoo guddaan akka deemaa jirudha. Tokkoffaa ji'ootuma darbe kana keessaa gaafa hagayya 30 uummata keenya Amuruu keessatti argaman magaalaa Gamsaatti argamanii finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'uudhaanii uummata baay'ee fixanii gara 100 ol akka isaan fixanidha. Naannoo Amuruutti, naannoo Horroo Bulluqitti amma kaleessaa kanalleen jaardagaa jaarteetti namoota hedduu gara nama 43 akka isaan fixan dhagaa jirra. Kun amma rakkinoonni akkasii kuni yeroo ammaa kana Oromiyaa gara lixaa keessatti mul'ataa turu malee karaa baha Oromiyaatiinis hawaasa Oromoo naannoo sana jiruudhaa fi humnoota Sumaalee gidduutti kaaba biyyattiitti finxaaleeyyiin Amaaraa ammas deddeebi'anii wanni kana gaggeessaa jiru. Maaltu isinitti dhaga'ame? Rakkoo kana keessa akkamittiin ba'uu dandeenya? Mee kanarraati yaada keessan nuuf laaddaa galatooma. Tole galatoomii atis miidiyaa kanarratti sagalee uummata keetii ta'uudhaan gaaffii kana nu dhiyeessuu keetii fi hedduu galata guddaa qabda. Immoo maaltu sitti dhaga'ame naanaan jettu hedduu gadda guddaatu natti dhaga'ama akka Oromoo tokkootti. Garuu yeroo hundumaa edda gabrummaa jala teenyee jalqabee gadduudhuma gaddatu natti dhaga'ama jechuun nun ibsu maal gochuu qabna gara jedhutti too deemnee ba'eessa natti fakkaata. Maaltu nu hanqata jechuudhaa fi faffaca'ina keenya, tokkummaa dhabina keenya, waldeeggaruu dhabuu keenyarraati wanti kun kan nurratti namni hundumtuu dhufee akka fe'e nurratti sirbee nu ajjeesee mana keenya keessatti waan kana hunda nurra qaqqabsiisee deemu. Ijaa kana amma wanti nu irraa eegamu wal taanee waliin taanee
tokkoof tokko waraana keenya bira dhaabbannee tokkummaadhaan diina ofirraa faccisuutu nurra jira. Homtuu dhufee kan nu gargaaru hin jiru. Kan dhufee nu gargaaru ifama guddaa tokkicha annu tokkicha okay tokkicha taa'ee ishi taa'ee ifama guddaa eega maaltu sitti fakkaata yaaddi kiyya akkam bibittinnoofneef inni wanti gochuu qabnu tokkumaaf tokko jenneerra waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu baddaas gammoojjiittis eessattis utaaluun nurra hin jiru nuuf numatu jira yoo waraana keenya jabeessannee bakkaan hin geenye yoo walirra immoo yoo adda adda facaan immoo sanuma keessa seeneet diinni waan fedhe nurratti adeemsisa ijaa kanaa yaa Oromoo of ta'ii nama ta'uun naman baasu of ta'ii waraana kee bira dhaabbadhu waraana kee deeggarii sana booda innuuf nu siniifan du'aa jedheera nuuf du'uuf lubbuusaa bakka bu'an qabne nuu kenneera nuti immoo halkaniif guyyaa hojjannee waraana keenya bira dhaabbanne injifannoo hadhaan akka gallu hawaa karaa uummanni keenya du'uu isaati immoo Profeesar Hundumaasayyuu nu ibseera rakkinni iddoo hundumaa jira rakkinni nurra gaheera jennee harka walitti marannee taa'uu hin qabnu karaa hundumaa wal bira dhaabbannee waraanni keenya deeggarree kana jalaa ba'uu qabnaan jedha. Galatoma. Yeen akkuma isin ibsitan karaan tokkichi jiru humna qabnu ijaarrachuudhaan Oromoon hundumtuu wal bira dhaabbatee humna qabu sana jabeeffachuu danda'udha. Sanaan alaa Oromoon baay'ee yeroo hedduu waan kana yaalee hin taane yeroo Oromoon karaa nagaa jedhutti nagaa warri hin jaallanne yeroo ammaa kana Oromiyaa ammayyuu torban darbe kana keessa Yuunivarsiitii Jimmaatti kitaaba barataadhaaf qopheessan tokko ture. Kitaaba barataa extensioniidhaaf qopheessan kanarratti akka Wallaggi kun Shawwaan kun biyya Oromoon taanetti Oromoon daangaa Booranaa irraati achi ol akka godaanetti barsiisoon dhumti yuunivarsiitichaa kitaaba qopheessanii kitaaba kana barataadhaaf raabsaatu jiranii barattoota Oromoo keessaas wanni kun kan bira ga'aniif hubatan jechuudha. Bulchiinsa yuunivarsiitii sanaatti himuudhaan akka wanni sun hin raabsamnee fi namoonni waan sana godhanillee akka adabaman taasisan jechuudha. Achirratti wanti maaliif akkamittiin walitti qabata yoo naan jettanii yeroo ammaa kanatti lolli deddeebi'ee warra finxaaleeyyii Amaaraatiin lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Lolli kun yeroo gaggeeffamutti wanni jechuu jalqabaniiru Amaaraa gizaat jechuu jalqabaniiru jechuudha. Lafuma Oromoo qabatanii Amaaraa gizaat jechuu jalqabaniiru. Waan akkasii deemaa jira jechuudha. Gaan humni ijaarrachuun mootummaa ofii dhaabbachuun lammii ofiitiif seeftii kennuu danda'a. Jireenya isaanii nagaa uummataa mirkaneessuu danda'a jechuudha. Kanaaf humna qabaachuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanatti humni Oromoon qabu tokko, humni Oromoon abdatu tokko rakkoo kana keessaas uummata Oromoo baasuu kan danda'uuf mootummaa Oromiyaa ijaaruudhaa fi humna taasisaa kan itti qabu waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO jechuudha. Egaan mee gara sagantaa keenyaatti ce'aati. Tumsa ABO WBO gaafa onkololeessa tokko sa'aatii akka diisitti sa'aatii 10 irraa jalqabee amma ganam 10 irraa jalqabee amma waaree booddee amma sa'aatii 4
4 PM jechuudha. Sagantaa qophaa'etu jira. Kun gaafa onkololeessa tokkooti jechuudha. Mee sagantaa kanarraati koreen qindeessituu qophii akkamii qabdu? Eenyutu hirmaata? Mee dhaggeeffattoota keenyaaf waan qabdan nuuf qooda. Professor Iddosa. Hayyee qophii kana laashiseeti qophii tumsaa gargaarsa woboo laashiseetiin wanti isaan qindaa'aa jiru koreedhaani. Koreen kun immoo koree gargaarsa tumsa woboo waan jedhuu fi woboo task force waan jedhu bal'inaan kana dura gargaarsa woboodhaaf warra godhu kanatu walitti dhufee tokko ta'ee waliin qopheessaa jira. Qophiin kun immoo waanuma kana dura uummanni keenya illee eegee ture. Woboo gargaaruudhaaf tokko ta'uu qabnaa, koree 2-3 maan barbaachisee kan jedhu yaadni uummata keenya biraa hin ka'a. Wanti sun yaada hammeenya illee hin qabu ture, yaada gaariidhuma. Takka tooftaadhumaa fuulama ta'uunis baay'ee gaariidha. Yoo tokko cabe tokkoon kan jedhu sun jiruuf malee koreen kun achi as dhufaadhumayyuu wal quba qabaa, walumaan hojjechaa ture. Garuu hundiyyuu immoo ijaa beezii ijaa qabuuf immoo naannoo isteet adda addaa keessa addunyaatti biyya garaagaraa keessa ijaa jiruuf kana waanuma akkanaa kana jaatanii akkanaa yookaan piroojeektii akkanaa immoo wal faana dhufnee wal bira dhaabbannee uummanni keenyis hafuura tokko sagalee tokkoon tokkummaa agarsiisuudhaaf walitti dhufanitti jala bultii irreechaa wajjiniin wal qabata wanti kuni. Gaafa diisitti akkuma kunoo buruusharii irratti nu agarsiisaa jirtu kana egaa Washington DC magaalaa Ameerikaa guddittii kana itti qophaa'aa jira. Achirratti gaan argamu Oromoon hin argama. Isteeta adda adda keessaa dhufeetiin argama. Isarratti hirmaata jennee abdii qabna. Akkuma asirraa ilaallus immoo Oromiyaa keessaa hooggantoonni waraanaa zoonii garaagaraa keessa jiran haala isaanii mijateen irratti argamu jenneetiin abdii qabna. Dhufanii uummata isaaniitiin bagaa ganna bacaqii keessaa booqaa biraatti wajjin baanee jedhanii eebbaaf illee uummata isaanii irraa illee fudhachuudhaaf nagaa illee uummata isaanii dhaamuudhaaf carraa kanatti akka affeerramaniiru akka affeerraman jiranidha. Koreen kun dhama'aa jiru. Kanatu deemaa jira. Uummata Oromoo addunyaarra jiruufis immoo zuumiidhaan wanti isaa banaa ta'a. Yeroo gaafa onkololeessa tokko sa'aatii 10 amma 4 kanatti zuumiin banaadha. Uummanni seenee ergaa darbus dhaggeeffachuu illee danda'a. Gargaarsa kennamuu irrattis illee qooda fudhachuu danda'a. Akka itti gargaaramu eessaan akka gargaaramu illee yeroo sana koreen infoormeeshinii gahaa hin dabarsa. Kanaaf uummata Oromoo Ameerikaa keessa jiru akkanumas addunyaas galata teekinooloojii kanaa hundumayyuu qaqqabuu danda'uudhaaf yaalaa jirra. Kanaaf egaa koreen taask foorsii fi tumsi woboo kun walitti dhufee tokko ta'ee wal bira dhaabbatee wanta kana qindeessaa jiruufu kanallee uummanni keenyi akka itti gammadu abdii qabnaa. Woboodhaan gargaaruudhaaf koreen garaagaraa iddoo garaagaraa inuma jiru. Ammaaf haalli mijateen isaan kana lamaantu qopheesse malee warri kaanis karaa isaanii iddoo jiranitti qopheessaa jiru. Yaada mariidhaan illee lookni ta'e akkana waliin jechuun inuma jira. Kanaaf kana fakkaata. Booda immoo gaaffii biraa kanarratti akka bal'isuu barbaadee kan deebi'u. Galatoma Professor Iddosa. Egaan hordoftoota keenya konferensiin Aabaa Woboo tumsa Aabaa Woboo kun Washington DC'tti gaggeeffamaa guyyaa onkololeessa 1 bara 2022. Guyyaan kun torban dhufu gaafa sanbata duraati jechuudha.
gaafa kanatti argamtanii akka hirmaattan asumaan isa hafeerra. Odeeffannoo dabalataatiif bilbilli asirra kaa'amee jira 24 Duwwaa 565 49 yookiin 612 250 55 21 bilbiluudhaan oduu dabalataallee argachuu dandeessu jechuudha. Gara fuulduraatti akkuma Zoom linkiin ittiin walgahii kana seenuu dandeessan argameen ni tamsaasna. Egaan har'a waa'ee konferensii kana akkamiin Oromoon tumsuu akka danda'u, waraana bilisummaa Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo akkamiin Oromoon akka tumsuu danda'u kana irratti marii keenya gaggeeffachaa jirra. Marii keenyatti fufna. Kanaan dura mariin wal fakkaatu Minnesotaadhaa fi Kanaadaa keessatti gaggeeffamee ture. Waan sana quba qabdu hagam milkaa'aa ture. Oromoon waraana bilisummaa Oromoo haga barbaachisu tumsaa jira. Aadde Zannabech. Galatoomee kana gaaffii gaariidha. Oromoon biyya Kanaadaatti inni gaggeeffames gaariidha. Namni amma humna isaatiitiin bira dhaabbachuun warri dhaabbachaadhuma jira. Garuu ammas warri rafaa jiru jira. Maal eegaa akka jiran hin beeknu. Amma gahaa miti jedheetan anuma ofii kiyyarraa ka'ee sirriitti gargaaraa hin jiru jechuurra yin ka'a. Maaliif namoonni iddoo hedduutti ennaa waraana isaanii gargaaran guyyaa tokkotti miliyoona maal sassaabaniit waraana isaanii bira dhaabbatu. Kan keenya immoo doolaara 100 kenneet waggaa tokko guutuu meerree maalitti gootee eessa jiraa isa jedhu irratti deebisee namuma sassaabe sana qeeqaa oola. Kan nurraa eegamu murannoodhaan, jabinaan, tokkummaadhaan akkuma kanaan dura siin jedhe jireenya keenya caala amma nurraa eegamu waan nurraa eegamu baasnee bira dhaabbannee waraana keenya bira dhaabbannee gargaaruutu nurra jira. Nuti asitti quufnee bullaa, nyaannee bullaa, dhugnee bullaa. Garuu at least sa'a lamallee waraana bilisummaa Oromootiif yoo hojjannee gargaarre hundumti keenya nuti baay'eedha. Yoo dammaqnee wal bira dhaabbannee gargaaruu dandeenya. Inni nuti asii birriin 100, 1,000, maaloon tokko gargaarru gahaa miti. Akkuma isaan halkanii fi guyyaa yeroo isaanii kennanii nuuf du'aa jirani, nuti immoo at least saatuma lamallee guyyaatti otoo kenninee hojjannee waraana keenya bira dhaabbannee gaariidhaan jedha. Kana gochuudhaaf immoo irreechi kun dhufaa jira. Irreecha irratti ennaa wal geenyu, irreecha kana irratti ennaa wal geenyu walii dhiifama namni garaattillee karattillee walitti mufate yoo jiraate dhiifama wal gaafannee walii dhiifnee yoo wal bira dhaabbanne akka seera Oromootti kunoo ani ila siiqqee kana qabadhee ammam ulfina guddaa akka qabu beekamaadha. Kanaan araarri bu'ee iddoo tokkotti ta'uu dhiisuu danda'a. Hundumtuu karaa tokko yoo mirgaanis yaabbatan bitaanis yaabbatan walga'iin kooraadhuma akka jedhame achittiinis gargaartu waboo asiinis gargaartu waboo waan guddaan waraana keenya gargaaruu ijaa ta'eef akkasitti walitti dhufnee idduma buusaa jirruttis ta'u wal gurmeessinee waraana keenya bira dhaabbachuutu nurra jira. Akkanaan jettetti inni ammammaatti ta'aa jiru gahaa miti. Kana fuuldura tokkummaadhaan akkuma idduma jirrutti waraana keenya gargaaruu qabna jedheetan amana. Hedduu galatooma. Egaa kana dura tumsa oboo kana gargaarsa oboo
karuma karaan namoonni namootarraa funaanaa turanii warri kennan kun immoo warri tumsan kun immoo yaaddoo maallaqni nuti woboo gargaaruudhaaf baasne kun warra ni gahaa kan jedhullee yeroo tokko yaaddoo qabanii ni kaasanii amma yeroo ammaa kanatti wanti argaa jirru yeroo ammaa kanatti tumsi woboodhaa fi woboo task forcein tokko ta'uudhaan asirratti akkas qopheessitanidha kan mul'atu. Tumsa woboo fi woboo task force jedha qopheessitoonni yookaan qindeessitoonni. Inni kun waan nama gammachiisudha. Caasaan tumsa waraana bilisummaa Oromootiif walitti qabu kun tokko ta'uudhaan onni tokko irratti dhiyaachuun isaa Oromootiif qulqullaa'ee eenyutti akka gargaarsa isaanii kennuu akka qaban illee ifa galaa ta'ee jira natti fakkaata. Inni kun waan baay'ee gaariidha. Gaafa sanatti keessummoonni maqaa dhooftaniitu eenyu faatu argama. Amma asirratti Jaalmarroo fa'aa Jaalgammachuu fa'aallee nan argaa. Jaalsanyii fa'aallee nan argaa. Hooggantoota waraanaa hedduutu asirratti mul'ata. Marti karaa suduudhaan argamanii hirmaattota nuyi dubbisu gaafa kana qophii maaltu jira? Professor Dosa. Tole qophii kana ilaalchiseeti qophiin jiru koreen tumsa woboo kanaa fi tumsi woboo task forcein koree kana keessatti koree olaanaa jechaan hooggantoonni koree kana lamaanii jiru. Isaan caalaa qunnamtii karaa waraanaa kanallee isaantu qunnamaa. Haa ta'u malee abaluutti dhufaa Jaalmarroo Jaalsanyii Jaalgammachuu warra kaanis dhufaa hin jedhu ammatti waan kana illee siimoo jiraachuu baate isaantu isarratti hojjetaa jira. Kanaaf immoo isaan guyyaa guyyaan haala amma biyya keessa jiru keessaa rakkoon garaagaraa jiraachuuf abbaadhuma isaa mijatetu argama jennee abdii qaba. Kanaaf uummanni keenyi abaluutti dhufee waan ammatti konfarmii goonee fi himnullee jiraachuu baate waraanota kana keessaa yoo tolee hundi isaanii yoo toluu baate immoo hammi ta'e isaanii keessaa araarfanii akka dubbiinuu godhanii jiru. Egaa wanti kun akkanatti ta'eet haala garaagaraatu immoo jira gaa amma fundraisingii yommaa godhamu kanaa tikkeettiin qophaa'eera, tikkeettiin gurguramutu jira. Anuma waraana kanaaf ooludha wanti isaa. Meeshaan garaagaraallee kan aadaallee koreen kun akka qopheessee nuuf qabu. Achirratti illee inni raabsamaa. Gurgurtaatu jira jechuudha Profeesar Doosaa. Gurgurtaa yookaan waan akka lootarii hirmaattonni moo'uu danda'an achumaanis bitatanii kar tokkoon gumaacha waraana bilisummaa Oromoofis gochaa kar tokkoon immoo carraa isaaniitiin wanta qe'eetti fudhatanii galuu danda'an wanta argatantu jira jechuudha. Waan kana fakkaatus ni jiru. Meeshaan aadaallee kaalendariin illee waan akkanaaf nu qophaa'anii jiru. Isa namoonni dooneetii godhan wanta sana fudhatu jechaadha. Fakkeenyaaf namni immoo danda'e isaa dooneetii yoo godhee kaalendarii faallee fudhachuu ni danda'a. Meeshaa isa kaan immoo gatiidhuma isaatiin amma gurguramu sanaan hin bitata. Wanti sun galiidhuma godhaaf oolu ta'a. Tikkeetiin sun garuu fundraisingidhumaaf fakkeenyaaf tikkeettiin sun naannoodhuma DC nama dhaqee duwwaa kan gurguramaa jiru. Isteeta hundattuu akka ergamuuf yaalii gochaa jira koreeni. Kanaaf amma Minisootaatti ta'uu danda'a, Siyaatilitti ta'uu danda'a, Sibratti ta'uu danda'a. Tikkeettiin sun ergamaa galiin tikkeetti sanaa woboodhaaf gargaarsa akka ta'etti irratti himameera. Namni tikkeettii sanaa bitatee akkuma yaaddannootti qabatee dooneetii jechaadha, horii buusaa jechaadha malee konferansii sanarratti dirqama argamuu tura jiraan jedhu miti. Kanaaf namni keenya beekuu qabu tikkeettiin kunoo Minisootaatti gurguramaa jira yoo immoo Siyaatilitti gurguramaa jira. Kuni achiin dhaqnu maaliif an bitaa jedhu tokko gaaffiin ka'a ta'e wanti isaa
sababii hirmaa ittiin dooneetii gochuu isaatiif yaadannoo hirma isaatiif jara tikkeettiin sun namni suni akkanadha. Waan akkanaatu jira. Galgalas immoo bashannanatu jira. Artistoonni keenyi qophii akkanaa qabu. Qophii sana irratti akkanuma ittiin seenantu jira. Bashannanatu jira jechaadha. Waan akkanaatu qophaa'ee jira. Gaafa waan sanatti gaafa qadaamee immoo Saatardee guyyaa sana konferensiitu jira jechaadha. Galgala immoo bashannanatu jira. Dargaggeessaaf dargaggeettiidhaaf uummata Oromoo hundaafuu aadaa isaatiin akka bashannanu akka gammadu gaddillee jiraatu gaddii fi jireenyi waluma faana gammachuu waluma faana iddoo gaddi jiru gammachuun hin dhabamu. Waan kana ta'eef uummanni keenyis yeroo hunda gadduu otoo hin ta'in gammadees aadaa isaas beekee waan jechuudha. Wanti Oromoon beekuu qabu asirratti riilii wanti deemaa jiru kun Oromoo nama maal gochaa jira, maaf irreecha deemaa, maaliif waan akkanaa irratti mari'ata yoo jennu Oromoon dhugaa isaa badee barbaaddachaa jira. Dhugaa keenya badee barbaaddachaa jira. Kanaaf ijaa dhugaan badeef nagaan dhabamee kanaaf dhugaa Oromoo barbaadaa jirra. Irreechummaa deemnu kana dhugaa Oromoo barbaadaa jirra. Guteenyee mari'annu kana dhugaa Oromoo barbaadaa jirra. Kanaaf Oromoo baay'een akkuma gaaffii kee duraa irratti kaaste sana gahaa miti boboo gargaaruu irratti gahaa miti. Gargaarsi numa jira. Uummanni keenyaa galatoomu. Garuu amma baay'ina keenyaaf akka qabeenya qabnutti gahaa miti. Yeroo irraa yerootti koreen kun baay'ee dadhabuun irra tureyyuu waggaatti sima tokko yoo ta'u Oromoon baasee waggaa tokko isaan gahu uummata buusuu danda'udha. Garuu hubannoo garagaraatu jira gaa. Hubannoo garagaraatu jira. Kanaaf ani amma Oromoo yoo dubbii kana hubatee sirriitti xiinxalee addaan baafate Oromoo gargaaruun homaa gaaffiiyyuu hin qabu. Amma oni kadhaa fakkaata koreen kun bahee waa gargaarsi haa godhamu Oromoo gargaaramuu qabaa. Ilmaata biraan qabnu oguu jennu nama lubbuu keessii kenneef ati biyya qananii keessa jiraattee biyya nagaa keessa jiraattee baatee hojjettee mana keetti galtee maatii kee wajjin jiraachaati horii buusuun kadhaa ta'uun irra hin jiru. Ani akka ilaalcha kootti namni woboo gargaaraa jiru namni dhimma Oromoo irratti yeroo isaa fi beekumsa isaa dabarsaa jiru kun dirqama isaa bahaa jira jedhee fudhata. Kanaaf ammallee taanaan dhaamsina dhaamu uummanni Oromoo akka lammii Oromoo tokkootti dirqama isaa bahaa haa bahuu jechuudhaan jira jechaadha. Dhaamsi koo kanadha malee dhugaa dubbachuudhaaf akka koree kanaatti kadhaarra hin jirru jechaadha. Uummanni keenyi mirga isaaf dirqama isaa beekee akka of ta'uu barbaannaa jechaadha. Kanaaf amma rakkoon keenyi maalidha? Rakkoon Oromoo of ta'uu dhabuurraayi. Rakkoon amma of ta'uu dhabuurraayi. Maaliif immoo of ta'uu dhabuu dadhabnee dhugaa keenya bade. Dhugaa keenya yoo qabaanne of taaneerra jechaadha. Gaafa dhugaa keenya arganne sana of taaneerra jechaadha. Kanaaf yoo of taane waliif taanaa. Yoo waliif taane immoo hanqabnu irratti abbaa taanaa jecha. Biyya keenya dabalatee abbaa taanaa. Afaan keenya irratti abbaa taanaa. Aadaa keenya irratti abbaa taanaa. Kanaaf abbaa biyyummaa ta'uudhaaf duraan dursineet of ta'uu qabna. Oromoon of ta'uu qabuutu irra jira. Waan ergisaatiin of daguun nurra hin jiru. Waan hin qabne immoo qabna jennee of daguun nurra hin jiru. Amma mootummaan kunillee yeroo ammaa maasofnu kana gaa mootummaa kanaa Oromootu bushaa bara Oromoon bushuu kanatti waraana nu barbaachisu lola nu barbaachisu waan jedhu Oromoon kanaan yaada kanaan daandii kana qabatanii deemanii ni jiru. Dhuguma yoo ta'e waan ammatti duratti kaaste Dr. Daani'el yogguu faannoon kunoo achi Goojjamirraa biyya isaarraa cehee dhufee Amuruutti Horroo Guduruu keessatti uummata dhibbaan lakkaa'amu ajjeesee xinnaa guddaa ijoollee daa'ima uummata amma kana ammoo qeerraa buqqisu kana egaa mootummaan Oromiyaan mootummaa qabdii jedhama. Meerree waan mootummaan sun maal godhe? Mootummaan Oromiyaa dura taa'aa fi dura taa'aa mootummaa Amaaraa
waliin ta'anii naashinaal televezyiinii irratti shanee balleessinaa jedhanii walii galanii wanta kana qindoominaan hojjechaa jiru jechaadha. Waan nama gaddisiisu mootummaan uummata tokko deebi'ee uummata isaa sana humna halagaa waamee hogguu miidhu arguu caalaan nama gaddisiisu hin jiru. Waan kuni seera faallaa uumamaatillee akkuma biyyittiitti yoo fudhatte amma ilaalimee amma Itoophiyaan uummata Eertiraa mootummaa Eertiraa waraana Eertiraa waamteet waraana ishii Eertiraatti ergiteet asii biyya ishii waraanaa jirti. Itoophiyaan of waraanaa jirti. Mangistiin Itoophiyaa mangistii Eertiraa wajjin waraana isaa wajjiniin dhaabeet Tigraayin uummata Tigraay waraanaa jira. Uummata sana balleessaarra jira. Ajjeesuuf jiru. Kaayyoon isaanii maalidha? Uummata sana balleessinaadha. Dhugaa dubbachuuf siyaasni akkuma jirutti ta'ee uummanni kun homaa hin jenne of taanee jiraannaa jedhan. Of taanee jiraannaa mirga keenyaa of dandeenyee bullaa biyya keenya irratti abbaa taanaa nama filanneen bullaa jedhan. Uummanni kun akka haqa qabu haqa lolaa jiru. Oromoonis kanuma. Ofan ta'aa biyya koo irratti abbaan ta'aa. Mangistiin Itoophiyaa kun hankoo ta'ee na busheen beeku. Ani amma maddi rakkoo biyya Itoophiyaa kana mangistiidhaan jedhani. Homaa waan biraa miti amma namni siyaasaadhaa maalidha jedhan. Mangistiidha. Itoophiyaa jedhan kuniyyuu biyya toon ta'in Itoophiyaa jechuun mangistiidhuma jechuu wayya. Maalifi warruma aangoo 4 kiiloo seenitu waa'ee Itoophiyaa boo'a. Maqaa Itoophiyaatiin si ajjeesa. Maqaa Itoophiyaatiin biyyaa si ari'a. Maqaa Itoophiyaatiin si hidha. Waan barbaade si godha. Maqaa Itoophiyaatiin qeekii irraa buqqisee waan barbaade godha. Kanaaf Itoophiyaan kun biyya toon ta'in namoota aangoo irra jiru sun jechaadha. Itoophiyaan biyya miti. Tokkicha akka biyyaatti yoo ija siyaasaatiin ilaalle biyya impaayeradha. Impaayera jechaan biyyoota baay'eetu keessa jira jechaadha. Akka Oromiyaatu keessa jira, akka Tigraayitu keessa jira, akka Sidaamaatu keessa jira, akka Sumaalee keessa jira. Biyyoonni kun biyya ta'anii of ta'anii jiraachuu hammalan kun akkanatti cafaqamanii biyya impaayera sana keessa jiru jechaadha. Impaayera sana immoo bushina warri jedhu waan Itoophiyaadhaa ofiin jedha. Amma faannoo Amaaraa kana yoo ilaalte kuni Amaara miti kun Itoophiyaadhaa ofiin jedhu. Kanaaf biyyi Itoophiyaadha jedhamte sana kaartii sana ilaalanii kuni biyya Amaaraatii jedhu. Amaara jechuu fi Itoophiyaa jechuun tokkummaa yaada jedhuun deemaa jiru. Kuni yaada dogoggoraa, yaada wallaalaati. Kan nama ajaa'ibu garuu beektonni Oromoo, instituushin Oromoo, yuunivarsiitonni Oromoo kana callumadhanii ciisanii ilaalanii sodaa mangistiitiif jecha akkanatti eenyummaa isaanii irratti daba hojjetamu, mirga isaanii irratti daba hojjetamu kana ofirraa qolachuu dhiisaniit eega darbee booda boohuu himachuu waan akkanaatu jira. Kanaaf duraan dursee eenyumtuu of ta'uu irra jira, of ta'uudhaafi kanaaf waraanni bilisummaa Oromoos waraanni inni gaggeessu waraana haqaatii. Haqa Oromoo barbaadaa, dhugaa qabnaa, dhugaa barbaachuudhaaf hangoonu. Kanaaf Oromoon keenya kana addaan baafatee beekuutu jira. Mootummaa keenyadhaa, mootummaa Oromooti. Yoo jedhe kun qaaniidhayyuu. Maaliif yoo mootummaa Oromoo ta'e mootummaan Oromoo durii qabeetti mootummaa Gadaati. Mootummaan Gadaa immoo nagaarraa ka'a. Burqaadhumti bushiinsa sanaa ittiin gocamiyyuu nagaarratti. Kanaaf qaaniidhaan jedhuufi uummanni aadaa Gadaatiin bulaa ture, mootummaa Gadaatiin bulaa ture kuni mootummaa kanatti sanyii duguuggaa deebisu kana waraana halagaa waamee uummata isaa waraansisu kanaan mootummaa Oromooti jechuun sirbayyuu Oromoo arrabsiisuu, Oromoo qaanessuu seenaa keessatti mootummaan Oromoo durii akkanadhaa akka jedhamee galmee seenaa keessatti akka galu ta'a. Kanaaf Oromoon kanallee otoo naannessee ilaalee duraan dursee mootummaan kun mootummaa Oromoo otoo hin jedhin boru seenaan akkamitti yaaddata mootummaa kana, gocha mootummaa kana akkamitti yaaddata, gocha hamaa kana, gocha sanyii gara jabinaa sanyii hin qabne kana
mootummaa Oromootu godhee jedhaniiti akka seenaan galmeessu Oromoodhumatu wanta kana dhiibaa jira. Odoo mootummaa Oromoo ta'aatiin jiraatiin. Otoo Oromoo dararaa jiru, otoo Oromoo jalatti qaana'aa jiru, otoo Oromoo jalatti kunoo du'ee awwaala dhabaa jiru, qe'eerraa buqqa'ee otoo jiru, mootummaa kanatu mootummaa Oromooti afaan qabadhaa ta'a, woboo kana jedhu kana nurraa dhiisaa. Jechuun kun gara fuulduraaf illee ijoolleen keenya akkatti qaanoftu taate. Yeroo baay'ee yaaddatta istirii keessatti probably gudit yookiin yoodit kan jedhan tokko jirti dubartiin Itoophiyaa balleessuudhaaf jedhanii warri Abisiiniyaa maqaa ishee balleessan amma isaan yaaddatan gara jabina isheen gooteen garuu ishee yeroo sana isheen loltee warra seenaatiif dhiisa garuu maqaa balleessan yeroo sana taabota gubdee kana gubdeedhaan beekamti garuu yeroo sana isheen mirga isheen itti kaatee fi seenaan illee himaa isaan dabsaniiti barreeffatan. Kanaaf biyya sanaa uummanni Itoophiyaa keessa jiru waa tokkoon dubbachuu barbaada Dr. Daani'el asirratti. Dhuguma uummanni kun waaqatti amana moo mangistiitti amana uummanni Oromoo? Uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa jedhamu. Dhuguma waaqatti amana namni Itoophiyaa keessa jiru moo mangistiitti amana? Ani akkanatti fakkaatutti nama fayyaa ibiddatti darbatamu taa'ee mana isaatti galee rafee bulu nyaatee dhugu. Uummata qe'eerraa kun akkanatti kumaatamaan qe'ee buqqa'u ijoolleen duutu. Haatiif abbaan ijoollee daa'imarraa ajjeefaman. Dubartiin ulfa garaa ji'a torbaa yogguu abbaa warraa ishee wajjiniin walirratti xiitiidhaan reebamtee duutu. Uummanni mana isaa taa'ee taa'u kun waaqatti otoo hin ta'in inni bulu mootummaattidha jecha. Kanaaf mootummaa sana akka waaqaatti fudhateera jecha. Uummanni Itoophiyaa keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa waan isheen gochee jirtu waan dhufaa darbaa mootummoonni Itoophiyaa keessaa waan isaan sammuu namaa keessatti akka haphee qabsiisanii jiran uummanni mootummaa akka waaqaatti akka ilaaludha. Yeroo Haile Sillaasee Hadaraa Haile Sillaasee yoo jedhan bishaanuun dhaabata bishaan yaa'uun dhaabata jedhama. Dargiinis sunoo akkanuma. Yeroo Mallasiis akkanuma yeroo isa ammaa kanas yeroo Ihaadeeg isa tokkoof isa lammaffaa kanas akkanumadha. Uummanni Itoophiyaa mootummaa jechuun waaqa sodaan waaqa osoo hin ta'in mootummaadha jedhee akka fudhatu godhaniiru. Kanaaf ammallee taanaan mootummaa jechuun falaaci qoraa jedhan sana hammuruus anfalatus aniidus aniitus isadha jecha. Kanaaf namni mootummaa sodaata, mangistii sodaata waaqa osoo hin ta'in. Kanaaf sammuu namaa keessa kan jiru sodaa akkanaati. Kanaaf namni sammuu kana mootummaa jechuun kunoo akkuma anuma argine kana gaa eenyutu beeka duratti Abiyyi fa'i. Eenyutu beeka warra Daani'el Kibret fa'iin eenyutu beeka daaqoniidha jennee bira dabarra waan warroota akkanaa. Eenyutu beeka mangistii ta'u jedhanii eenyutu isaan beeka. Amma kunoo mangistii taanee irra jedhanii namootni kaleessa madabiirra rafu hundi har'a mootummaadhaa kunoo algaa irratti baheeraa ani waaqa keessanii yogguu jedhu uummanni immoo achi as dhufaa mootummaa jechuun waaqaa jedhanii lafa kanarratti waaqni mootummaadha jedhee yaa sodaatuu fi kunoo jara kanallee fudhateet ammallee isaa wajjin hiriireet lola abbaa hin qabne. Lola kaayyoo tokkollee hin qabne fi ijoollee isaa manaa fuudheet kunoo laalee Tigraay keessatti irbaata bineensaa ta'aa jirti gochaa jirama. Kanaaf namni keenya kana qulqulleeffachuu qaba. Biyyi suni biyya Oromoo miti. Oromoon biyya qabaachaa ture. Mootummaa mataasaa qabaachaa ture. Aadaa mataasaa qabaachaa ture. Amantii mataasaa qabaachaa ture. Hundiyyuu duubarra dhufeetuma abbaatti ta'e. Kanaaf Oromoon of yoo ta'e waliif ta'a. Yoo waliif ta'an immoo waan qabnu irratti abbaa taanaa. Kanaaf yoo Oromoon akkanatti dubbii kana hubatee xiinxalee addaan baafatee woboon gargaaruun salphaadha. Woboo bira dhaabbachuun salphaadha. Yaaduma jedhuun qabaa. Dhiifama baay'een yeroo dheeraa sirraa.
Galatoma egan Professor Dosa gafa tumsa oboo kana gaafa onkoloolessa tokko jechuudha galgala sana sirba warraaqsaallee warri nuuf dhiyeessan artistoonni Oromoo kunoo tarree galanii jiru. Mee anis sirba tokko isin dhageesseen marii keenya gara xumuraatti deemna. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Kuti nandako la pagar buti ate maringara ko kesa nanda darbuti kade mafamboko kita makamasa dindicha makarpasa dibicha dikoni radibicha mata ko busana lensana marga jede garan ko mudaya da mesana darba jede ya sabako gari ko manombani mariko chen kadesa jirti onne ko kesai rodu fe tu darba malib na darbu di dem rakina ko kalesa maraso urse video maraso urse videka persona grande che somato na kota formane odum nedum persona grande che somato na kota formane odum nedum seni sabakoti yukise mafanga wenu kuche lamiki ya kukise darginis da baresa mango ya benu kuche wangule nada jeda petri male nu kuche wayane nisne dufte ilma shetu nu game di mokirati jecha sabanaga nu game Aramo binti ginna nundumara Yusufi kuno biya gurgurte Halaya no Yusufi halaya no Yusufi Atiya korma luku fono matati bata mama darti tembektu olaf ganda rakatai Yoka murate nyatu yoka nama bilatu milmani badati te toko shefu tembatu Atis yagantu nama yokan biyang bulchitu rakosa bati nufe gato kolen duchitu yokan bakka gadifte maliki wantu gota to biyang gulgurte naftanya harma hota naftanya harma hota persona grande che somato na kota formane odum nedum persona grande boreda kaya patu motali makati gone diru gata koda kilali Manu mandi be habe abba mana kototu na madina sodate lamni cheti bokotu gadebitu na reda galaba batte kufti namni gala tambene damayunyate tufti tuftika adamayunyate tufti tu asodate mafanana parmateru eta jaluta
Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti geessinee jirra. Sagantaan keenya har'aa tumsa ABO kan gaafa onkoloolessa tokko sanbata duraa dhufu jechuudha. Sa'aatii ganama sa'aatii 10 irraati haga sa'aatii booddee sa'aatii 4tti kan deemsifamu. Qopheessitoota tumsa WBO fi WBO Task Force'n qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu ilaalchisee ture kan qindeessitoota waliin turre jechuudha. Egaan Oromiyaa keessatti waa hedduutu deemaa jira. Kaleessa jaardagaa jaartee keessatti humnoonni finxaalayyii Amaaraa lammiilee Oromoo 43 ol ajjeesuu jiraattonni naannoo irraati nuun gahanii jiru. Akkasumas Agamsarraa hagammaatti humnoonni mootummaa gahaan bakka sana dhufanii gargaarsa nuuf hin taasisne finxaalayyii Amaaraa ammallee deebi'anii qabeenya keenya saamaa jiranii balaa nurraan geessisuudhaaf yeroo garagaraatti carraaqii gochaa jiranii kan jedhu uummanni yaadda'aa jiranii bulchitooti naannoo sanaallee yaaddaa akka isaan jiranidha kan dhagaa jirru. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo dirreelee garagaraa to'atee akka inni jirudha. Achi keessaas Bunoo Beddellee, Baabboo Gambeel, Haroo Limmuu kan jedhaman kan keessatti argaman yogguu ta'u, ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseen aanaalee hedduu akka inni to'annoo isaa jala oolfate dhageenya jirra. Egaan waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaatti fufee jira. Giddugaleessa Oromiyaattis iddoo hedduutti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii garagaraa fudhachuun injifannoo gonfachuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kibba Oromiyaattis Gujii keessatti tarkaanfii garagaraa fudhachuun humnoota bilxiginnaa hedduu hojiin ala gochuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Egaan waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa kaayyoo isaa galmaan ga'uuf tumsa Oromoo isa barbaachisa. Isinis kottaa bira dhaabbadhaati galaa waraana bilisummaa Oromootiif dhiyeessaa jenna. Tumsa keessaniin wajjiniin ta'aa jenna. Gaafa waamamtan kanatti onkoloolessa tokko sagantaa kanarratti argamuudhaan gumaacha gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waraana keessan bira akka dhaabbattan asumaan waamicha isiniif dhiyeessina. Egaan sagantaa keenya har'aa karaa kiyya asumaan gara xumuruutti deema. Sagantaalee keenya hafan waliin turaa isiniin jedha. Dhumarratti Aadde Zannabeech akkasumas Profeesar Iddoosaan ergaa dhumaa wanta dhaammattan carraa isinii kennaa darabeen kan keessan. Tole ergaan ani uummata keenya naannoo Waashingtanii fi bakka adda addaatii dhufanii yookaan immoo addunyaarra jiran hundaaf kan hin dhaammadhu karaa guyyaa saasaa 10 jalqabee gargaarsi waraana bilisummaa Oromoo adeemsifamaa waan jiruuf amma iddoo jirtan taatanii akka gargaarsa WBOdhaaf gootan dhaama. Galgala immoo warri naannoo kana jirtan sagantaa gubaatu jira Washington DC'tti sana booda immoo konsartiitu jira. Achirratti immoo dhuftanii akka gargaarsa gootan abdii qaba. Dhaamsan dhaammadha. Kanaan immoo hin dhaabbatu iddoo hundumaatti iyyuu wal ijaarree waraana keenya akka gargaaru dhaamsa kwasumaaniin dhaamsa guddaa dhaammadha. Achi immoo ganama isaa immoo irreecha Washington DC'tti ta'u irratti koottaa waliin irreeffannaa. Namoonni jirtan naannoo kana jirtan hundumtuu koottaa asirratti waliin irreeffannaa. Irreessa keenya kabajachuutu nurra jira. Irreessi keenyas irreessi keenyas cimina keenya jaa ta'eef wajjiniin haa kabajnu, walitti haa dhufnu, haa mari'annu, WBO keenya bira haa dhaabbannu jedha. Galatooma. Galatooma. Profeesar Iddoosaa Ejjetaa. Hayyee Dr. Daniel anillee dhaamsaan dhaammadhu akkuma obboleettiin koo jettee gaafa onkoloolessa tokkoo kanaa konferensiin kunii
hiikaa guddaa qabaa, hiikaa siyaasaallee qabaa. An ta'uuf deemu Washington DC'tti magaalaa Ameerikaa guddittii fi magaalaa addunyaa kanaa yaa ta'eefuu achirratti uummanni Oromoo bahee marii kanarratti akka argamu siyaasallee asumaan hojjechaa akka jirru ergaa koo kana namni keenya akka hubatu barbaada. Woboo gargaaruunis immoo akkuma mirga qabnu dirqama qabnaa. Uummanni Oromoo dirqama keessan akka baatanii isiniin jedhaa. Gargaarsi kun gaafasuma duwwaatti nafuu ittumallee fufaa. Waraanni woboo kun nu barbaachisu mootummaa amma jiru kana finciluudhaaf bakka kaasuu duwwaa otoo hin ta'in uummanni Oromoo uummata biyya ijaarrachuudhaaf deemudha. Jaalannus jibbinuti biyya ta'uu qabna. Maaliif biyyi kun biyya impaayeraa biyya miti. Impaayerummaan jedhu akkuma seenaa irratti beekamu impaayera Abisiiniyaa Atsee Yohaannis gocetu babal'atee Itoophiyaa ta'ee unuun akkana keessatti waan jedhee nurra dhaabbattee malee impaayera Abisiiniyaati. Isaan maqaa isaanii duuba ka'anii seenaa isaanii warra Abashootaatu biyya kana biyya Abisiiniyaa hojjenne qubni nutti qabamaa. Abisiiniyaa jechuun Abashaadha jechuudha. Abashaan immoo eenyu akka ta'e uummanni keenya beeka. Kanaaf maqaa Itoophiyaati. Itoophiyaa jechuun uummata gurraachaan jedhuun maqaa shiraatiin maqaa kana nutti kennanii hundi keenya iyyuu akka quba isaanitti hin qabne godhu. Garuu yeroo har'aa kana mana baankii yoo ilaalte Abisiiniyaa baanki maalii baankii Abisiiniyaa maal jedhanii lafa Oromoo irratti waan akkanaati deemsaa jiru. Amma immoo lafa Oromoo iyyuu waan keenyadha jechaa jiru. Kanaaf dubbiin kun roorroon kun nutti dhufee kuni of ta'uu dadhabneef ijaa warri siyaasa keenyaafis illee anan dhaamuu barbaadu. Gadi qabanii jala muranii Oromoon biyya qabaachaa ture. Gadaa Rippaabilik kan jedhu qabaachaa ture. Mootummaa gadaatiin bulaa ture. Kanaafuu mootummaa dur qabnu sun dhabnee mootummaa keenya sana deeffachuudhaaf kaayyoon siyaasa keenyaa jedhanii kaayyoo isaanii tarsimoo isaanii keessatti uummatatti ifa gochuu qabu. Amma ammaatti sirriitti qaliilaan siyaasni poolitikaa Oromoo akkana lafa kaawwatan jiru. Impaayera keessatti akkana taane malee Oromoon uummata qaroo ta'ee mootummaa mataasaa qabaachaa akka ture, Rippaabilikii mataasaa akka qabaachaa ture, seera bulchiinsa mataasaa qabaachaa akka ture, amantii mataasaa qabaachaa akka ture, namni kana ofii isaatii dura dhugeeffatee uummanni addunyaa akka dhugeeffatu namni yaaleeru baay'ee xiqqaa natti fakkaata. Karuma siyaasa keenyaa iyyuu. Kanaaf jaalannus jibbunis biyya keenya biyya gadaadhaan bultu biyya Oromiyaa irra jennu kana biyya Oromoo ijaarrachuudhaaf deemna. Biyyi tokko immoo waraana malee humna malee ijaaramu hin dhaabbatu. Kanaaf woboon an har'aa kana duwwaaf otoo hin ta'in mirga keenya har'a kanaan ulollo otoo hin ta'in waraana raayyaa biyya gadaa Rippaabilik or Dimokiraatik Rippaabilik of Oromiyaa akka Oromoon filatetti waan kanaaf nu barbaachisuuf dirqama keenya ammumaa haa baanu. Kuni dirqama lammummaati malee wal kadhachaatii hin jirru. Dirqama keessan immoo akka baatanii isin dhaamaa jirra. Inni dhumaa irratti waan ani dhaammadhu uummanni Oromoo waaqaaf lafa sodaadhaati. Mootummaan amma Abiyyi kun mootummaa Oromooti. Isa jettan kana nurraa dhaabaa. Mootummaan kun maqaan inni qabuuf gocha isaatiinis haa ta'u, bifa isaatiinis haa ta'u, waan mootummaan Itoophiyaa keessatti waan seenaan godhamnetu godhamaa jira. Namni fayyaa ibiddaatti darbatamee gubachaa jira. Dubartii ulfa abbaaf ilmatu haadharraa ajjeefamaa jira, ijoolleerraa ajjeefamaa jira. Anuma argitan kana waan godheeffatuu hin danda'u. Kanaaf seenaa keessatti xurii akkanaa kana nutti naqiinaa. Okkee nutti faaliinaa mootummaan kunan Oromooti jettanii kileemiin godhinaa please. Mootummaa kana namni afaan Oromoo achirra jiru afaan Oromoo namni dubbatu hoogganuu isaa miti. Abala balufaachi jiraachuu isaanii seenaa isaan hojjetan seenaa biyyi sun biyya cubbamtuudha. Garuu cubbuun mootummaan darban cubbuu amma godhamaa jiru kana hin goone hundi isaanii. Minilikii nuuni manna miti. Miniliki yeroo minilikii hin taanetu ta'aa jira. Yeroo dargiyyan hin taanetu ta'aa jira. Kanaaf mootummaan kunan Oromooti jechuun seenaa hin taane seenaa dhiqatanii irraan baane ofitti maxxansuu jaa ta'eef please waan akkanaa kana nurraa dhaabaa.
odoo mootummaan Oromoon biyya mootummaa mataasaa godhatee hin beeku. Mootummaa dhaabbatee filate eega bargadaan cabeetii asitti dhufaa darbaa eega Minilik biyya sana dhufee mootummoonni geeddaraman Oromoon miti namni Oromoo keessuma turan. Kanaaf namni tokko achi keessa jiraachuun uummanni Oromoo mootummaa mataasaa qabaatee biyya mataasaa qabaatee jechuu miti. Kana garaa kutadhaa nama xiqqaas ta'u Oromiyaan bilisaan bahaa biyya mataa keenyaan dhaabbanna kanuma Oromoon beekee har'a waan boru seenaan isa gaafatu dirqama isaa akka bahu dhaammachuun barbaada. Oboo gargaaru walitti haa dhufnu ofaa barbaannu ofaa taanu waliif haa taanu kan qabnu irratti immoo abbaa taanu isinitti dhaammadhaa. Baga booqaa biraatiin immoo waliin nu gahee barri dhufu bara bilisummaa nu haa ta'uu bara nagaa nu haa ta'uu bara Oromoon of ta'ee jiraatu nu haa godhuu. Waaqayyo nu haa gargaaru horaa bulaa isiniin jedha. Hedduu galatoomaa. Egaan sagantaa keenya har'aa irratti Profeesar Iddoosaa Ejjetaa fi Adde Zannabechi Salgan qabadhee ture kanan dhiyaadhe. Egaan konferensiin ABO Washington DC'tti magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC'tti gaafa onkololeessa tokko bara 2022 sa'aatii 10 waaree dura yookaan AM irraati haga sa'aatii 4 waaree boodaa yookaan PM'tti gaggeeffama. Suduudhaan karaa Zoomii karaa online ni gaggeeffama. Achirratti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo ni argamu jedhamee eegamaatti jira. Isinilleen achirratti hordofuudhaan hirmaattanii tumsa waraana bilisummaa Oromootiif akka gootan asumaan isin hafeerra. Waan waliin turtaniif galatoomaa aan Daani'el Dibaabaa ture. Sagantaa keenya hafan hordofaan isiniin jedha. Asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Nagaatti.